akkana jetti gaafii namni takka mana murtii yookaan mana firdi beetii jedhamu achi nageessee achitti hiikamee eegasanii inni nan hiine nama biraa heerumee ilmaan dhalee jira biyya alaa deeme. Amma nikaan keeyyanii jira ja'a akkamii waan jedhu gaafii tana. Gaafiin itti aantu ammas korjoo yookaan waan namni afaan keessa kaayyatu tana yoon ganaati deebi'e haadha mana hiyyaa hiike jedhee irraanfatee waa beekaa tahuu eegas korjoo sun kaayyatee ammas raja'atu jedhe akkamii nikaan kun nikaa kanarratti waan jedhu irratti nikaa tuqame moo hin tuqamnee gaafii jettu gaafii tana waliin akka itti aanu kanatti kalaaluta. Tan duraati nikaa mana murtiitti dhaqanii hiikuun wajji wal qabatee akkamitti ilaalame shari'aan maal jette? Manni murtii kan dhaabbate nama hundaaf dhaabbate. Islaamaas, kiristaanaas hundaahu sabaa sablammoota hundaahu amantii isaan qabanii fi adda addummaa isaan keessa jirtu hundaahu waliin biyyattii guutuu bikka bu'eeti kan dhaabbate. Deebii nuti akka islaamaatti waa'ee nikaa kanaa wajjiin namni nikaan isaa akka islaamaatti hidhame gizee hiikamuus akkuma islaamaatti hiikamuudhaatu san eeggachuu qaba. Yoo ammoo achi dhaqee achitti hiikame sun waan akka waliigalaatti jiru waan ta'eef jecha namni muslima ta'e tokko namni laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jedhee dura maal rabbiin quraana keessatti naan jedhe nikaadhaa wajji wal qabatee ergamaan rabbii ta'u sallallahu alaihi wasallam akkamitti nikaan hidhamuu fi hiikamuu akka itti ture adda baafachuu qaba. Nama ulamaayii naannoo san isaanitti dhiyaattu itti dhiyaachuudhaan addaan baafachuu qaba malee akkanumatti bikka hunda deemee hallayyaara deddeemanii jinniin na darbeen hin taatu. Haa ta'u kana keessatti nikaa kiyya ni qabdaa naan jechuun jira. Garuu immoo gaafa sanis isumaan mana murtii nageessee anaa miti. Ana immoo eegana heerumee ilmaan dhaleetiin jira. Nikaan isaa sanni jira moo hin jiru waan jedhu. Wanni nuti akka shari'aan laallu ta'achi wal geessuu fi wal geessuu dhabuudhaatii miti. Nikaan akkamitti hiikama? Haada nikaadhaa kana rabbiin dhiira harka kaaye. Namni sanii namni haada nikaa rabbiin harka kaayee namni dhiiraa kan bultii qabu haadha mana saasan yoonii fi inni hiikuu barbaade akkaataa itti hiikamtu san si hiike kaja'uun taate hiikamtee jirti yookaan nama bikka buusee akka haa hiikamtu jechuu yoo barbaade hiikamtee jirti buusanis bikka bu'ummaa isaatiin. Mana murtii geessuu sanii akkamitti laaluu dandeenya? Inni fedhinnuma isaatiin ka'ee haa nikaa isii niin hiika jedhee mana murtii osuma hin geessinu yoo hiike ni hiikamte akka shari'aadhaatti. Garuu immoo achi geessuun san hiikuudhaaf jecha kan achi geessu yoo ta'e sun inumaatu fedhii hiikaa ta duraan qabu san gajjabeessuudha garsiisa. Fedhii hiikaadhaa ta duraan qabu san gajjabeessee dhaqee bikka sanitti bikka buufachuu yoo haa ta'u taate hiikamtee jirti. Bikka san hoggaanii fi hissiif geessuu isuma hiikuudhaaf yoo achi geessee waraqaan wanni dhimmi biraa hin jiraatin yoo fakkeenyaa dhimma tokkorra wal dhabanii fi mana murtii wal dhaaban dhimma san irratti iddutti osoo laalamu jiru nikaan keessan hiikame yoo jaameemii fi ammoo durumaahu inni bultii san hawwii bultii sanii waan hin qabneef isii fuudhee mana murtiitti dhiyeessee eega mana murtiitti dhiyeessee haa hiikamtu jechuunin hiikamtu jaanii waraqaan eega kennamteef sun fedhinnaa isaatiin waan ta'eef san keessatti inni akka nama bikka buufatuutti yoo halaalamu ta'e yoo bikka buufachuun jiraaticha keessa nikaan hiikamee jira eegas baatii 9 moomaal addaan ta'aniiti isinis deebitee heerumte. Hogguu kana nikaa irraa hin qabu jechuudha. Yoo ammoo nikaa gaafasiisan niin qabaje akkamitti waraqaan gaafasan innummaanii fi mana murtii dhiyeessee waraqaan inni akka isiif kennamtu taasise sababa ta'e san maal taatee tamaaliiti dhimma biraatu isin idduu jira jedhamee ilaala.
eesan dhimma biraatii fi hiikaa barbaadeetii miti yoo kaja'u taate eega gaafa saniiti yoo nikaan kiyya ni jira kaja'uun taate eega gaafa saniiti hanga amma yeroo ammaan tanaatti jechuudha yeroo sila amma nikaan kiyya ni jira jedhu kanatti nafakaa isii dirqama akka liqiitti isarra jirti kafaluufii qabu akka shari'aadhaatti yoo fudhatu. Saniifi nuti kan dubbannu akka shari'aatti malee tan mana murtii wal geessan saniifiifuu abbaa seeraa qabdii nama seeraa qabdi san. Ammoo nuti isa dubbannu ta shari'aadhaa wajjin quraanaa wajjin wal qabatee hadiisaa wajjin wal qabatee. Dubartiin takka hiikamuu isaatu hiikuu danda'a. Yoo ammoo ani hiine jee nikaan kiyya irra naa jira jee nafakaadhaan malee nikaan oka nafakaa isii waan gaafa sanii hanga ammaatti jechuudha yoo amata fudhantees san akka liqiitti kafaluun dirqama ta'a yoonii fi haadha mana kiyyaatiin nikaa kiyya qabdii haja'u taate. Saniif yoo ammoo kan nafakaanis hin jirre mana keessaas osoo isiin qaalii isaa hin didin innummaan itti dabre bikka kanatti wanni ilaallu nafakaadhaan yeroo dheertuu nafakaan malee isii yoo dhiise nikaasan isiinis deemtee faskii irraa godhuu dandeessi. Faskii wanni jaan bikka sanitti waan nafakaa dhabdeef jecha nikaasan dheeytee bikka silaa nama dhimmi ilaallatu bira geessee nikaasan faskii irraa godhuun ni dandeenya. Sababaa maaliitiif? Nafakaadhaan malee jiraachuu waan hin dandeenyeef jecha sababaa nafakaa dhabuu sani. Akkasuma dhimmi faskii illeen ittiin nikaa irraa godhuu danda'an kan jiru keessa tokko nafakaa dhabu. Akkasuma ammaas dhukkubni hin taane qabuudha. Takkaahuu maraachuu waan adda addaa isatti dhufuudhaan. Kanaan ala haateetuma isiinis nikaa hin qabu jechuu hin dandeessu. Nikaan haalli isiin itti faskii irraa godhuu dandeessu haala torbamu akkanaa kan fuulduraaf irraa dubbannu ta'a. Garuu immoo hiikkaadhaa hiikkummaan kunuuhu huleedhaa jira. Hulee jechuun kan isiin maallaqa kannitee isa irraa hiisiftu. Fakkeenyaaf jibbaa jedhaniin afaan Oromootti jibbaa naaf kanne jedhaniin yoonii fi isiin bultii san keessatti jiraachuu hin dandeenya. Huliyatiin waa takka osoo isarraa hin barbaanne isa saniifuu waa kannitti maallaqa kannitiif maallaqa taatus qabeenya taatus qabeenyaan kana siifiin kannaa na hiikettiin inninis yoo qabeenya san jaalatee qabeenya saniin eega qabeenyaan kannaa kana siinii kajeen qabeenya san fudhatee hiikuu danda'a. Haala kanaanis ganaa deebi'uuf hin dandeessu. Yoo hulii dubartiin firraa goote hulii san eega goote ganaa deebi'uuf hin dandeessu. Nikaa haarii ammalee yoo takkatti siika jeen jechuudha yoo qabeenya akkanaa naaf kannite. Ganaa lamaas silaa hafee lamaanuma sadiihu itti deebi'uu inni yoonii fi bultii san deeffachuu barbaadan nikaa haariyaan deeffatte malee hin deeffatu hulii irratti kun. Yoo ammoo huliin ta'inii raji'iyyaa ta'e raji'iyyaan kanuma inni hiikkaan isaa afaanii baate inni hiike. Yoo ka inni hiiku taate yoo takkatti hiike lamaatu hafee fi lamaan san osoo isiin iddaa hin xumuranne osoo isiin iddaa keessa jirtu adaa baadhachuuf jirtu adaa hiikkaadhaa baadhachuuf jirtu yoo si deeffatte je lamaan hafte saniin deeffachuu danda'a. Yoo ammoo lamas hiike kaja'uun taate osoo isiin adaa yookaan iddaa san hin xumuratin yoo si deeffatte je takkaatu hafee fi takkaan deeffate. Yoo duraanumaa sadiitti hiike ganaa si deeffatte jehuunis deebi'uuf hin dandeessu ulaagaalee shaniin malee. Ulaagaaleen shanan ittiin deebi'uu dandeessu san isiin nama biraa eega iddaan isaa adaan isaa kan hiikkaadhaa san irraa dhumte nama biraa heerumtee nama san wajjin jiraattee namni sun yoo ilmoo itti qabattee ilmoo dhaltee eegas boodaan namni sanii siikee iddaa biraa lakkaawwattee gaafa iddaa bitatte haariyaan wal fuudhuu ni danda'an jaarsa duraa sana. Ammoo akkanuma lafaa ka'ee deeffachuu hin danda'u ulaagaalee amma dubbanne kanaan malee namni sadiitti hiike. Ammoo hanga sadiitti hin hiikin takkatti yoo hiike lamaan deeffachuu laman yoo hiike sadii takkatti takkaan deebi'uufi sadiitti hinaan magaalaa addaan bitatte hamtu saniifi bikki kun itti jarjaruu hin feesisu. Bikki nikaadhaa itti jarjaruu hin feesisu if eeggannoo guddoo godhuutu barbaachisa. Tun nikaa wajji wal qabatee kana ta'a. Saniifuu namni amam meeqa taa'ee jechuudha amata 5 6 taa'ee nikaan sirraa qabate gaafa san mana murtii dhaqee gaa'illee akka diigamu jedhee fedhinnaa isaatiin mana murtii irratti akka diigamu waan san wama inni fedhu yoo ta'e amma nikaa kama irraa qabaa gaafa san ifimaaf diigee amma nikaan qaba jechuunis dogoggora.
silaa duraanumaa wajjin dhaqamuu hin qabu. Saniifi waan achi dhagame achumatti muramuu qabdi malee dhufanii nama shari'aadhaatiin mataa garagalchuunis hin barbaachisu. Wanni achi dhagame achumatti haa xumuramtu. Achumatti xumurattan. Deebitee maal hin ta'in takka gama shari'aatiin xumurattu yookaan gama saniin eega xumuratte wanni shari'aan dirqama waa hunda si jala deemtee akka ati feete siif hin taatu. Fedhinnaa ta'eetiin bikka san yoo hageessu taate gaafasumaa'u akka nama san bikka buufateetti yoo halaalamu taate akkasii fiiku barbaannaan hiikamteeti waa takka irraan qabdu atiis bultii keessa bultuma jiru qabdu san jabeeffadhu taay isinis bultii keessa ajiraattu waliin rabbashinaa. Yoo ammoo gaafasuu hiniinee fedhinnaati jamaleedhaa kan jedhu ni kan irraa qaba kan jettu taate nafakaa isii ta gaafa sanirraa hanqammaa jirtu kafaluufiin dirqama ta'a. Saniifi bikka kana haaluma lama jechuudha. Yoo nikaa sanniin qaba jechuudha akkaataa itti hiikame san siif beeka waan ta'eefati namni dhiiraa yoo saniin qaba jettee nafakaa san guutuu kafaluufii qabda. Yoo hin qaba jettee akka waan ta'e siif beeka. Yoo ammoo gaafa sanuu fedhinnaateetiin hiikuu barbaaddee taate rabbi sodaadhu. Maaliif bultii namaa hin balleessinii eega gaafa sanii fedhinnumateetiin taate rabbi sodaadhu. Yoo ati dubartii namaa irratti miidhaa cunqursaa hin taane hagaggeessitu taate booda ilmoo qabdatiis ilmoo dhalaa qabda ilmuma teetirraa rabbiin siif kafala. Saniifi waan ilmoo teetiin hin feene waan obboleettii teetiin hin feene dubartii namaatiin hin fedhin. Wooma duraan yoonii fi maallaqa dhabde maallaqaan dhabeenaa ergaa kanumatti tolanatti oole faajahin malee biyya alaa jiraachuudhaaf miidhaa hin taane irratti hin gaggeessin. Saniif yoo ati miidhaa hin taane gaggeessite rabbii si arga kun siif rabbi hedduudha nuti gubbaarra beeyna malee keessa namaan beeynu. Miidhaa gaggeessitu yoo taate atis akkasumatti sirraa kafalama jechuudha yookaan intala teetirraa rabbiin kafala. San waan ta'eef jecha of eeggannoo godhi. Kana rabbi sodaachuun haa jiraatu. Yoo dhugumaan niin qaba jettees if keessa deebiitiin ijaana shari'aadhaatiin akka shari'aan jettutti deemuu qabda. Yookaan ammoo maallaqa akkasiif erganiif maallaqa barbaadaaf rabbi wajjin waliin dhabin. Waan hin taane ifittillee hin harkisin. Kun kana fakkaata. Gaafiin itti aantu ta horjoodhaa wajjin wal qabattee horjoo tana yoon ganaatti deebi horjoo jaanii waan afaan keessa kaayyatan. Niitu jira daaraa tahuu waan ta'eefu san nama beekuu beekaa arraba jala tahuu hidhii keessa tahuu kaayyatan. Waan san yoo ganaa ittiin deebu jedhee irraa kakatee maal yoo ganaa itti deebi'e jaartii tiyya hiikee jedhe kana itti deebi'e akkuma kaayyatetti sirraa tufeeti rajaatu jee ammaati rajaatu deeffadhe jee akkamii nikaan ni tuqame nikaatu ijee akkamittiin tuqamin nikaa siit tuqe tuqame haa nikaa sumaatutu nikaa san duraaniisi waan biraatiin maa walitti rarraasin maaliif horjoo ta'e maaliif nikaa wajji walirra rarraasa tumbultii bar lubbuu nama meeqaatti wajji walirra rarraasa horjoodhaaf nikaa maaliif walitti hidha duraanumaa takka jilba faaniin deemamaan jeen yookaan qoonqoon nyaaddattee nafsee deemaan kitaatin yoo ganaatti deebi'e waan biraa ifiin kitaati fa'a yoo biitii arrabaa fi furii ogu jecha keessa jiraatte aduu faa keessaa hin deemu aduu naana gubdu guyyaa guutuu aduu keessaan deemamaan jeen maaltu nikaadhaan sigee saniifi nikaa tuutee nikaan ni tuqame jechuunoo ati tuinaan tuqamee jira yoo niifiin horjoo tuqe hiikeetti tuutee horjoo san hiitee jira. Garuu asirratti wanni ilaalamuu qabu waan ati jette san ilaala. Maali wanni ati hoggaanii fi nikaa jettu san hoggaa wanni ilaalamuu nikaa hoggaanii fi tuqa jettu san niyyaateetiin ilaala. Niyyaan ta'e yoonii fi nikaa tuquu taate takkatti hiikuu taate takkatti hiikamtee jirti lamaan si hafee lamaan san jabeeffadhu. Yoo ammoo kan lamatti hiikuu taatu taate
wanti si hafe takkaa si hafe takkittii san jabeeffadhu yoo ammoo sadiitti yoo taate ganaa magaalaa addaan bitattee ganaa deeffachuu hin dandeessu saniif bikka kanarratti kunis kanuma taate yoo waan ati niyyattee yoonii fi korjoo tanatti deebi'ee nikaa hiikamteette haati mana kiyyaa hiikamteette sani hogguusan maali wanni ati achi sadiitti hiikuu yoo barbaadde sadiitti hiikamtee jirti yoo lamatti hiikuu barbaaddes lamaan hiikamtee takkaas si hafe yoo ammoo takkatti hiikuu barbaadde takkaan hiikamtee lamaas si hafe yoo ammoo sadiitti hiiktee sadiin dhumtee jirti kun kanuma fakkaata har'aan tanaaf gaafiin nikaadhaati wajjin wal qabatee asumarratti dhaabna ammoo inshallah sagantaa gaafii tattaan tun anka walitti deebinutti warra waan dhageet dalagu rabbinu haa godhu wakkii nikaadhaatiin dubbii jabduudha warra keessaas gallallaan rabbinu haa godhu sheenaa duniyaa karaa jalaa rabbinu haa baasu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من هو عليك اللهم انا نسالك من الخير كل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك من نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته